بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتان نجيفتو تكينك كيريدا. الحمد لله رب العالمين. ربي نجها ولن دي بسفارون كيسات جنة. هر إن شاء الله تعالى بروم سكينا قافي بديبي. إن توافى من اللي بيكو داف أكا اجتهاد قوتنيف قافي بديبي قون إن شاء الله تعالى. وما دراني سنبرتني ججبات أنمو برون دي بفتن جتشادا أچما جلتي نمو أغرتي أكما سغلي كانت أغيفتنين أچما جلتي برون دي بفتن لايك اللي كنا أيه قافين توقفا وانجدو نمني قافا إني دوئي أرشي الرحمن سوچوته إنو نمني قافا إني دوئي أرشي الرحمن سوچوته إنو سعاد بن معاذ سعاد بن معاذ با معاذ بن جبل معاذ بن جبل يرود بفتن موتو اسن جتني اگرتے غافی توقفا لما فا صدفا اتنی غافی اکنی جرون akka sanitti agartee gaafii tokkoffaadha fi akka gaafii wal keessan dhoyne jechaadha. Gaafii tokkoffaa yoo taate gaafii tokkoffaa keessatti deebin haadha yookiin baadha akkas jettanii deebisuu qabdan. Amma duuba waan jenne namni gaafa inni du'e arshii rahmaan sochoote eenyu Sa'aad binu Mu'aaz baa Mu'aaz binu Jabal caa deebin hin jiruu jedha. akkana jedha. Gaafin lammataa namni gaafa duula Uhudii wareegame takkiyyuu shahiide takkiyyuu ajjeefame jechaadha. Namni gaafa duula Uhudii ajjeefame yookiin wareegame yookiin shahiide eenyu Abu Dardaa با أمر بن جموح جا لچو ديبي راجل رن ديبي أغافي نمني غافا دولا أحدي وريقمي تكيو أجيفمي شهيد جتشا كشهيد ما أرغته إنو أبو الدرداء با أمر بن جموح جا لچو ديبي راجل caan lachuu deebiidha jedha. Gaafin itti aanu gaafa duula Badrii namni ajjeefame sanaadiida Qureeshii gurguddaa Qureeshii irraa eenyu jedha. Abu Lahab baa Abu Jahal caa deebin hin jiruu jedha. Irran deebi'a. Namni gaafa duula Badrii ajjeefame gurguddaa Qureeshii irraa mushrika Qureeshii irraa jechaadha. Warra agartee jallatoo sanniin irraa namni gaafa san ajjeefame eenyu fa'aa jedha. Abu Lahab baa Abu Jahal caa deebin hin jiruu jedha. Hayyee caa deebin hin jiruu jedha. Hayyee gaafin itti aanu namni muslimtoota irraa dubartoota muslimtoota irraa dura shahiidee eenyu jedha. Dubartoota irraa namni dura shahiidee eenyu kana jedha gaafin. Dubartoota irraa namni dura shahiidee eenyu Nusayba baa Sumayyaa caa lachuu deebiidha jedha. Irran deebi'a gaafii namni
dubartootarraa dura shahiide eenyu jedha gaafin. Namni dubartootarraa dura shahiide, namni jalqaba dubartootarraa shahiide jechuudha. Eenyu dubartii sahaabaadhaa jechaadha ka agartee warra nabii kenna amanan. A. Nuseybaa, Baa Sumayyaa, Caa lachuu deebiidha jedha. Irran deebi'a. Namni dubartootarraa dura shahiide eenyu? A. Nuseybaa, Baa Sumayyaa, Caa lachuu deebiidha jedha. Ayyee. Gaafiin irraa dhumaa waan jedhu namni duula badrii keessatti abbaa isaa ajjeese eenyu jedha. Gaafa duula badrii namni abbaa isaa ajjeese, abbaan kaafiraa inni muslima waliin dhufanii jennaan mataa addaan diigee bira dabre. Namni gaafa duula badrii abbaa isaa ajjeese eenyu jedha. A. Abu Huzayfaa, Baa Abu Ubeydaa, Caa deebiin hin jiru jedha duuba. Ayyee irran deebi'a. Namni gaafa duula badrii abbaa isaa ajjeese eenyu jedha. Namni gaafa duula badrii abbaa isaa ajjeese eenyu jedha. A. Abu Huzayfaa, Baa Abu Ubeydaa, Caa deebiin hin jiru jedha. Ayyee irran deebi'a. Namni gaafa duula badrii abbaa isaa ajjeese eenyu jedha. A. Abu Huzayfaa, Baa Abu Ubeydaa, Caa deebiin hin jiru jedha. Inshaallahu ta'ala nama agartee gaafii kana deebisu barbaannaa. Rabbiin inshaallahu ta'ala isin maraa warra argatee deebisu rabbiin isin haa godhu. Du'aa isinii goona. Ijtihaada qaceelatti godhaa. Itti yaada qaceelatti itti yaada irra taa'a. Deebisaa isiniin jenna duuba deebiin barruudhaan koomantii agartee asuma jalatti kennitan jechuudha. Koomantii asuma jalatti kennitanii akkasii share like walii godhaa. Akkasanitti duuba invite illee itti wal godhaa. Namaafillee share godhaa. Inshaallah deebii isaa yeroo isinii kennina jechaadha. Inshaallahu ta'ala taayimii isinii kennina haga deebii isin laattanitti jechaadha. Guyyaa tokko lama sadii inshaallah.